Leenjii madrasaa sabaa kan kitaaba agarsiisaa kutaa sadaffaa wajjin. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا Warri yuutuubiin daawwachaa jirtan laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Warri galmee barbaaddan lakkoofsa mata duree irra jiruun nu dubbisa. أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليانك يا مسين صوتا مدرسة صباح أهلا وسهلا بقنا جاء نوتن سنين جنة جرا إجا برسان كيسان فيديو لما فرّا سدفات دربا سنين جرا يوته كون فيديو سدفا برنامج سدفا كمدرسة صباح الرا سنيف دربودا ورّي خرا يوتيوب تي في خرا يوتيوب تنو دوتن سبسكرايب ورون دقتنا دا ورّي خرا channel تليجراماتيس jabaadhaadha warra gartee bakka adda addaa daawwattan barnoota keessan tartiibaan itti fufaa ajaja barsaa keessanii bira hin darbinaadha. Egaa barnoota keenya kutaa sadaffaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa obboleeyyan kiyyaa barnoonni keenya har'a barnoonni sadaffaadha. Isuma kala isaasan warra qubee afaan arabaa dubbisuu hin dandeenyeef irra deebinee baranna bifa kamiin baranna ka jedhudha. dura bismillahir rahmanir rahim. kullu amri dhi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta aw abtar jani wa khairi qabu tahee wanni bismillah jalqabne gaarii miti bismillah jalqabna bismillah jedhaadha. egaa har'aan tan ammoo waan addaati jechuudha. wanni natti ergitanii daftaraaf qalama yoo qabaattan qopheeffadhaa, yoo qabaachuu dhabdan kanuma screenshot gootanii natti ergitaniiti jala jettu. akkam jettu garaagarummaa qubeelee kanaa wajjin ilaallaa jechuudha. Garaagarummaa qubeelee kanaa wajjin ilaallaa. Alif tuqaa qaba hin qabu jettu jechuudha. Baan gara jalaatiin tuqaa takka qaba. Taan gara gubbaatiin tuqaa lama qaba. Saan gara gubbaatiin tuqaa sadi qaba. Jiim garaa jidduu tuqaa takka qaba. Haan hin qabu. Khaan gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Daal hin qabu. Zaal gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Raan hin qabu. Zaay gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Siin hin qabu. Shiin gara gubbaatiin tuqaa sadi qaba. Saad hin qabu. Daad gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Xaan hin qabu. Zaan gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Ayni hin qabu. Gayni gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Faan gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Qaaf gubbaadhaan tuqaa lama qaba. Kaaf hin qabu. Laam hin qabu. Miim hin qabu. Nuun gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Waaw hin qabu. Haan hin qabu. Laam alif hin qabu. Hamzaan hin qabu. Yaan butaadhaa hin qabu. Yaan jalaan lama qaba jettanii akkasitti inshaallah kana maaliif qubeelee maqaa isaanii adda baafachuu irratti sin gargaara waan ta'eef isaan kana afaaniin jettanii naaf ergitu riikardiidhaan. suuraa isa kanaas natti ergitanii riikardiidhaan jala jettanii naaf ergitu haalaan isin gargaaraa jechuudha. Baadhaa, taadhaa, saadhaa manni isaanii wal fakkaata jechuudha tokkuma. Manni isaanii hedduu wal fakkaata. Maaltu adda isaan godha? Baan jalaan takka qaba, taan irraan lama qaba, isaan irraa sadi qaba. Jiimii fi haa fi kaan wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Jiim garaa walakkaa qaba, haan hin qabu, kaan irraan takka qaba. Zaalii fi raan daal inni kunii fi zaal wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Zaal gubbaan takka qaba, daal hin qabu. Raa fi zaan wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Zaan tuqaa qaba, raan hin qabu. Siinii fi shii wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Siin tuqaa hin qabu, shiin sadi gubbaan qaba. Saadii fi daad wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Saad tuqaa hin qabu, daad gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Xaa fi zaan wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Xaan tuqaa hin qabu, zaan gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Aynii fi gayni wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Gayni gubbaan tuqaa qaba, ayni hin qabu. Faa fi qaaf wal fakkaatu. Maaltu adda isaan godha? Faan gubbaadhaan tuqaa takka qaba. Qaaf gubbaadhaan tuqaa lama qaba. Kaaf nama isa fakkaatu hin qabu. Laamis nama isa fakkaatu hin qabu. Meemis nama isa fakkaatu hin qabu. Nuunii fi jarri baasuun garuu walitti dhiyaatu wal fakkaatu. Nuun wanni adda isa godhu gubbaadhaan tuqaa takka qaba jechuudha. Baan osoo tahee asiin tuqaa qabaata. Waaw waan isa fakkaatu hin qabu. Haan hin qabu. Laamaliif hin qabu. Hamzaan waan isa fakkaatee addaan ittiin baafamu hin qabu. Yaan lamaan immoo kun ka butaati kun yaa qaraatiitii jedhama. Waladdummaa xiqqoo qabanii jalaan tuqaa lama qabaa jechuudha. Isa kana akkasitti yoo adda baafattan gara barnootatti aanutti kan wajji dabarru tahaa barattoota madrasaa sabaa hubattan malee bira hin darbina.
obsanaaf qabaadhaa wajjin qur'aana dubbisnu malee gonkumaa anuman dhiifne. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا